Nagaa fi araarri Waaqayyoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya yeroo kanaatiin dhiibbaan dargaggoonni macaafa qulqulluu dubbisan irra gahuu kan warra hin dubbifne irra gahurraa baay'ee gadi bu'aadha jedhame. Qorannoon dhiyeenya kana bahe akka agarsiisutti dargaggoonni macaafa qulqulluu dubbifatanii fi hin dubbifanne umuriin isaanii 10 fi jalqaba 20 keessatti argaman dhiibbaan isaan dhiphinaa fi yaaddoo jireenyaa irratti qaban walqixa akka hin taane ibseetu jira. Jalqaba irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Lammata irratti daawwattoota keenya Yoonaataan Akiliiluu leenjii dargaggoo gaarii baranaa jalqabuuf yeroo jedhuu fi hamma xumuraatti waan inni hojjete hunduma isaa akkasuma qormaata isarra gees gabaabbinatti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya ergaa hatattamaa mootummaa Itoophiyaa fi abboota amantaa Itoophiyaa hundumaaf dhufee isin biraan geenya. Ergaa hatattamaan kun TV Qaanaatiin fiilmiin Sodoomotaa Filset jedhamu ilaalamaa akka jiru kan ibsuu fi sababa kanaanis namoonni hedduun gochaa isaanii kana arguurraan kan ka'e TV'n kun cufamuu qaba yookaan gocha kanarraa deebi'uu qaba ergaa jedhu dhageessisaadha kan jirani. Fiilmiin Filset jedhamu Qaanaa TV'dhaan darbaa jiru kun maal agarsiisa? Maalirraa ka'eetu haa cufamu jedhamee odeeffannoo quubsaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa isiniif gadhiifaman hunduma dursee akka isin qabuuf isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo like share gochuudhaan yaada keessan komentii irratti nu qooda. Faarfannaa garaa haarawaa hojjetaman argachuu kan barbaaddan liinkii komentii jalqabaa irratti isiniif keenyee jirru sana gadi tuquudhaan YouTube Faaruu Entertainment irraa faarfannaawwan haaraa argachuu ni dandeessu. Subscribe godhachuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaa wayitawaatti wal wajjiin dabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Jalqaba irratti odeessa hatattamaa isin biraan geenya. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Ergaa hatattamaan mootummaa Itoophiyaa fi abboota amantaa Itoophiyaatiif dhufeera. TV Qaanaatiin fiilmiin Sodoomotaa Filset jedhamu daddarbaa jira. Sababa kanaanis namooti hedduun gocha isaanii kana arguurraa kan ka'e TV'n kun cufamuu qaba yookaan gocha kanarraa deebi'uu qabu ergaa jedhuu fi komii dhageessisaa jiru. Fiilmiin Filset jedhamu kun kan afaan Amaariffaatti hiikamuun karaa TV Qaanaatiin darbaa jiru yoo ta'u jechichi kan inni dhufe afaan Poorchugaal Orfao Destiraa jecha jedhurraa jedhameera. Kaayyoon fiilmii kana jaalala godaansaa maqaa jedhuun gaa'ela dubartiif dubartii yookaan leesbiyaan beeksisuu fi dargaggoota gocha ciggaasisaa kana keessatti kuffisuudhas jedhameetu jira. Fiilmichi dargaggoota ofitti harkisuun gamnummaa guddaan utuu irratti hin beekamin sammuu dargaggootaa miicee gaa'ela saala wal fakkaataatiif kan qopheessaa jiruu fi dargaggoonni akka ammayyummaatti akka simatan gochuuf kan hojjetamedhas jedhameera. Akka irratti hin beekamneef garuu godaansaa sababa waraanaatiin jalqabame fakkeeffame summii dammaan makamee nuuf dhiyeessame akka ta'e sifoomeera. Lammiilee biyya keenyaa Itoophiyaanotni safuu fi aadaa duudhaa ofii isaanii danda'ee fi kabajamaa ta'ee fi ulfina qabuu qabna. Maatiin ammoo ijoollee keessan akka hin ilaalleef dhorkaa bishaan yookaan galoon yeroo mana namaa nyaatu qoosaa fakkeesseetudha.
har'a akka qoosaatti ilaaltanii tuffattanii bira darbitu taanaan bor sammuun ijoollee keessanii summii kanaan makamee argitu. Kanaaf fiilmii kana dhaabsisuuf hundumtuu tokko taanee hakaanuu ergaan jedhu nu dhaqqabeetu jira. Egaa warri jalloonni mootummaa waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire hin gowwoomina. Warri halaleen, warri waaqayyolii tolfamoo waaqessan, warri ejjan, warri gadhaan, warri nama gadhoomsanis, warri hatan, warri sassatan, warri machaa'an, warri maqaa namaa balleessan, warri nama saamanis matumaa mootummaa waaqayyootti hin galan. Isin keessaa kaan warra akkasii turtan. Garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura waaqayyo keenyaatiin cubbuutti dhiqattaniittu, warra waaqayyoof qulqullaa'anis taataniittu, waaqayyo durattis qajeelotatti lakkaa'amtaniittu. Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 hanga 11tti ergaa jiru isin biraan geenye. Maarree daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa isinillee fiilmii Filsat jedhamu kana Qaanaa TV irraan kan daddarbu kana maatii keessan akka hin daawwanneef irraa gorsa gahaa kennuufiidhaan ittisuu ni dandeessu. Akkasumas ergaan kun namoota hedduu biraa akka dhaqqabuu fi amantoonni akkasuma lammiileen biyya keenyaa gocha kanarraa akka fagaatan sheer gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya dhiibbaan dargaggoonni macaafa qulqulluu dubbisan irra ga'u kan warra hin dubbifanne irra ga'u irra baay'ee gadi bu'aadha jedhame. Qorannoon dhiyeenya kana bahee akka agarsiisutti dargaggoota macaafa qulqulluu dubbifatanii fi hin dubbifanne umuriin isaanii 10 keessatti argamuu fi jalqaba 20mootaa keessatti argaman dhiibbaan dhiphinaa fi yaaddoon jireenya irratti qaban walqixa akka hin taane beekameera. Namoonni macaafa qulqulluu dubbifatanii fi hojiirra oolchan namoota macaafa qulqulluu hin dubbifannee fi hojiirra hin oolchine caalaa boqonnaa qabus jedhameera. Akkasumas namootni macaafa qulqulluu dubbifatan yaaddoo fi dhiphina sammuutiif salphaatti hin saaxilamanis jedhameera. Qorannoon bahee akka agarsiisutti namoonni akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1997 hamma bara 2002 gidduutti dhalatan namoota bara kaan dhalatan caalaa baay'ee dhiphina sammuutiif kan saaxilamanidhas jedhameera. Akka dhaabbanni macaafa qulqulluu Ameerikaa barana jechuunis bara faranjootaa 2022 qoratee fi argatetti namoonni macaafa qulqulluu yeroo hundaa dubbifatan hammi dhiphina sammuuf saaxilamuu isaanii baay'ee gadi bu'aadhas jedhameera. Macaafa qulqulluu haa dubbifannu, jireenya bara baraas haa argannu. Akkasumas dhiphina sammuu keenyas macaafa qulqulluu dubbifachuun haa hir'isnu. Kaawunsil Miidiyaatu gabaase. Gara odeessa keenya xumuraatti yeroo darbinu daawwattoota keenya Yoonaataan Akiliiluu leenjii dargaggoo gaarii baranaa jalqabuuf yeroo jedhu fayyina lubbuuwwan haaraa karaatti hambisuuf seexanni namoota hedduu keessa galuun maqaa balleessii facaasuu jalqabe. Keessumaayyuu namoonni isa jibban namoota isatti dhiyaatan waamuudhaan maallaqaan goyyomsuun maqaa balleessii isarratti raawwataa turaniiru. Kun garuu isa qabuu fi dhaabuu hin dandeenye. Leenjii dargaggoo gaarii baranaa marsaa 6ffaa kanaatiin qofa lubbuuwwan 5,000tti dhiyaatan gooftaa Yesuusitti amananiiru. Yoonaataan leenjii dargaggoo gaarii malees dhaabbata bishaan dhugaatii Maarsiil jedhu hundeessuudhaan baadiyyaawwan bishaan dhugaatii hin argatiin hedduu keessatti bishaan qulqulluu akka isaan argataniif maallaqa guddaa baasuun hojii misooma hawaasaa hojjetaa tureera. Gaalamaan dura yeroo dhukkubni COVID-19 jedhamu dhufuu fi gara Itoophiyaa seenus uummanni dhukkuba kanaaf hin saaxilamin jedhee maallaqa olaanaa ramaduudhaan talaallii COVID-19 magaalaa Hawaasaa guutummaan guutuutti haguuguun akka rabsamuuf ga'ee isaa baheera. Amma immoo piroojeektii guddicha giddugala dargaggoo gaarii jedhu akka Afrikaatti guddaa ta'e ijaarsisuu irrattis argama. Tajaajila isaa kanaan Yoonaataan Akiliiluu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraa badhaasa addaas argateera. Dhugaa dubbachuuf laphee dargaggootaa qabachuun dargaggoota gocha ciggaasisaa fi badaa akkasumas biyya lafaa keessaa yaasuun dhageettii guddaa argateera. Hanga ammaattis kan akka Yoonaataan dargaggoota irratti ga'ee guddaa taphatee hin jiru. Kanumarraa ka'uunis mirataa Yoonaataan irratti ololaa fi maqaa balleessii guddaa raawwateera.
Garuu Yoonaataan ammoo gama biraatiin callisuudhaan hojiidhaan qofaa ayyaanasaas agarsiiseetu jira. Xumura irrattis Yoonaataan Akiliiluu Mirataa Basaffaatiin sirna cufinsaa sagantaa dargaggoo gaarii irratti affeereenii akka ture ni yaadatama. Maarree Mirataa Basaffaa sagantaa cufinsaa dargaggoo gaarii guyyaa muraasaan dura taasifame kanarratti utuu hin argamin hafeetu jira. Xumura irrattis daawwattoota keenya tajaajila faarfataa Salamoon Alamuu iddoo tokkotti tajaajilee isin biraan geenya. Daawwannee walitti adeemnu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawanii galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa isiniin jecha
qophii keenyatti kan gammaddan akkasumas yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Christian Mediaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaaf biyya keenya ilaallatan akkasuma Afrikaaf addunyaarraa walitti qindeessinee wayita gadhiifnu hunduma dursee akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan akkuma isin hedduu gootan like share gochuudhaan yaada keessan komentii irratti nuun gahaa isiniin jenna. Saatu tamraasa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.